1.2 vector representation. Vector representation ilaalla jechuudha irra wariin. Erga topic kana xumurree booda nuti baruu qabnu identify the magnitude and direction of vector. Maal jedha? Vectorii ni jira. Magnitude fi direction isaa kan ibsuu qabna jechuudha. Vectorii tokko nu kenname keessatti magnitude fi direction isaa ibsuu qabna. Taasisuun ammoo discuss how the vector can be represented graphically. Graphically dhaan represent gochuu qabna. Maal vectorii nu kenname tokko graphically dhaan ibsuudha qabna. Taasisuudhaan vector quantity are represented either algebraical or geometrical jedha. Vectorii maaliin vector quantity maaliin represent gochuu dandeessaa yookiin algebraically yookiin immoo geometrically dhaan ibsuu dandeenya jechuudha. Warreen kana lamaaniin ibsuu dandeenya. Algebraical they are represented by bolding letter as A or with an arrow over the letter. For example, A. Maal algebraically dhaan yeroo ibsinu maal gochuudha qabna? Vector quantity tokko algebraically yeroo ibsinu leetarii nu kenname sun fakkeenyaaf A'n kun vectorii yoo ta'e maaliin ibsuu dandeenya? Yeroo algebraically ibsinu bold gochuudha qabna. Yeroo barreessinu sirriitti bold goonee barreessuudha qabna jechuudha. Akkasitti damagooneet akka mul'atutti damagooneet ibsuudha qabna jedha. Akkasuma immoo bifa arrow qabuun xiyya mataa isaarraa qabuun ibsinaa jedha. Maal algebraically yeroo vectorii tokko ibsinu. Vectoriin kun A vectorii yeroo ta'e yookiin bold goonee ibsina yookiin immoo mataa isaarraa arrow goonee ibsina yeroo algebraically ibsinu jechuudha. Ifadha jedhee yaada. One of the other hand, they are represented geometrically by an arrow that is drawn suitably scale. Egaa kan biraamoo maaliin ibsina jennee turre vector quantity geometrically ibsina irreen. Geometrically immoo yeroo ibsinu maal goona? Arrow fayyadamneet scale kaafneet ibsina jechuudha. Wanticha kaafneet ibsina. Fakkeenyaaf asirratti argitan asirratti ni jira kunoo. Kana yeroo maal ibsinu geometrically yeroo ibsinu bifa kanaatiin ibsina jechuudha. Akkuma asirratti argitan geometrically ibsina jechuudha. Kanuma fakkeenyaaf yeroo algebraically yeroo ibsinu A bold gooneet yookiin immoo A bold goonee yookiin immoo A mataa isaarra arrow goonee ibsuu dandeenya. Kana akka magnitude tokkotti fudhachuu dandeessu. Akka vectorii tokkotti akka vectoriitti fudhachuu dandeessu. Vectoriidhaan fudhannee kana vectorii fudhannee jirru kana dhaan bakka buusuu dandeessu wanta kana. Arrow gootanii bakka buusuu dandeessu. Garuu immoo kun vectorii uma ta'e yeroo geometrically yeroo ibsinu immoo bifa kanaatiin ibsina jechuudha. Bifa asirratti argitan kanaatiin ibsina. Tokkoon isaa magnitude, tail, direction, head ni jedhu kun immoo maalidha kan jedhu ilaallachuudha. The initial point of the arrow is called tail. Maal jedhaa? Initial pointiin jechuudha. Bakki ka'umsaa initialiin kun maal jedhama? Tail jedhameeti waamama jechuudha. And the final point of the arrow is head as indicated of the figure 1.1. Egaa bakka arroon irra jirtu kun immoo maal jedhamti? Bakka arroon irra jedhamtu kun immoo head jedhamti. Mataan ishee jechuudha. Head jedhamti waamamti. The length of an arrow, the length of the arrow represents the vector magnitude if it is drawn in scale. Egaa lengziin arrow suni maalni magnitude isaa bakka bu'a. Lengziin arrow kana fakkeenyaaf asii kaasee bakka teelii shikaa kanarraa kaasee haga dhufee head ishii kana biratti gahuutti ishiin kun jechuudha. Ishiin bifa kanaan barreeffamteetti kun ishiin akkasii barreeffamteetti kun maal bakka bu'a? Magnitude isaati jechuudha. Magnitude hagasa. Haga iskeelii ittiin diraw ta'e suniin bakka bu'a. Maal ta'uu danda'a? 5 seentimeetira ta'uu danda'a. 10 seentimeetira ta'uu danda'a. Magnitude isaa bakka bu'a jechuudha. Ishiin kanaaf teelii fi head gidduu jirtu kun jechuudha. The arrow head represents the vector direction. Egaa maal jennee turre? Asii teelii kaasee haga heeddii bira gahuutti magnitude isaa ibsaa jennee jirra. Heeddii ishiin kun immoo arroon kun immoo maal bakka buuti? Direction isaa kallattii isaa bakka buuti jechuudha. Direction isaa bakka buuti.
Direction isa bakka buute jechuudha. Fakkeenyaaf arroon kun akkas garagalee jiru ta'e kallattii kana nu agarsiisa jechuudha. Kallattii inni itti garagalee jiru. Kallattii kanarra jirtu. North Eastidha kan nu agarsiisu jechuudha. North East nu agarsiisa kun. Osoo gara kanatti ta'e immoo East ta'a jechuudha. Kanaafuu akkasii waan jiruuf immoo North Eastidha. Kanaafuu arroon kun immoo kallattii itti garagaltetti jirtu sun directionii veektarii sanaatu nu agarsiisu. Magnituudii immoo teelii fi ishii heeddii jirtu kana gidduuti. Kana nu agarsiisa jechuudha. Ifadha jedhee yaada. For example, a distance of 2 kilometers, which scalar quantity is denoted by 2 kilometers, whether a displacement kilometer in the same direction. Egaa distaansii nu kennee jira. Distaansii fageenya nu kennee jira. Fageenya nu kennee jira. Qaxxaamuraa fi fageenya si jennu jechuudha. Qaxxaamuraa fageenya isa jechuudha. Displacement fi direction garaagarummaa isaa. Distaansii nu kennee jira 2 kiiloomeetiriidha. Which scale quantity denoted by 2 kiiloomeetirii qofaan ibsama. Distaansiin 2 kiiloomeetira qofaan ibsama. Garuu immoo displacementiin maaliin ibsama? 2 kiiloomeetira some directionidha. Kanaafuu some direction yeroo ta'u kallattiin kaawwamuu qaba displacementiidhaaf. 2 kiiloomeetira west jechuu qaba yookiin immoo east jechuu qaba. Kallattii wayii kaa'uu qaba. Yeroo maali? Yeroo displacementii maqaa dhabu jechuudha. Distaansii yeroo ta'u hamma deeme sun qofa. Meetiraan safarreeta lafa keenya malee wanti kallattii isaa lafa keenya hin jiru jechuudha. Displacementii fi distaansiin garaagarummaa isaa kana. Which is the vector quantity denoted by vector quantity maaliin bakka bu'aa? S bakka bu'aa jechuudha. S bold goonaa yookiin S mataa ishee arrow goona jechuudha. Kana jechuun dura maaliin ibsina jechuudha. Vector quantity dura algebraically yookiin immoo geometrically kana maaliin ibsine distaansii displacementii kan maaliin ibsine geographically otoo hin taane algebraically ibsine jechuudha. The magnitude also indicated by placing absolute value of notation around the symbol that denoted by vector. So we can write an equivalent that. Kun egaa inni kun vector quantity yeroo ibsinu kana jenneerra. Kanaan ibsina yookiin bold goonaa yookiin immoo mataa sararratti arrow goonaa xiyya goonaa jenneerra. Yeroo kana magnitude isaa ibsinu. Magnitude as keessa jiru yeroo ibsinu vectorii kana keessa absolute value fayyadamna. Mallattoo absolute value fayyadamna. Asirratti akka argitan kana mallattoo absolute value fayyadamna. Mallattoo gad-sirrii jechuudha. Taasisuudhaan maal laallaa? K termii kana K conceptii kana ilaallu. Vector are represented either geographical or geometrically. Akkuma durri isiniin jedhe vectorii maaliin ibsina? Yookiin geographically annii fi algebraically annii ibsina jedhu. Akkuma durri isin ibseen ture. Two vectors are said to be equal if their magnitude are equal and they point in the same direction. Egaa vectoriin tokko walqixa jechuudhaaf maal ta'uu qaba? Magnituudiin isaa walqixa ta'uu qaba. Akkasumallee directioniin isaa walqixa ta'uu qaba. Point directioniin isaa walqixa ta'uu qaba. 2 kiiloomeetira north yoo jenne walqixa ta'uudhaaf inni akka biroos 2 kiiloomeetira north ta'uu qaba jechuudha. Kallattii biraa ta'uu hin qabu. Kallattiin isaas walqixa akkasumallee magnitude isaas walqixa ta'uu qaba jechuudha. This means that all vectors which are parallel to each other, which have the same magnitude and the point the same direction are equal. Kanaafuu akkuma asirratti argitan ABCD show in figure 1.2 are equal jedha. Egaa akkuma asirratti argitan kallattii inni qabatee jiru kun kallattii gara kanatti qabatee jira. Inni kunis B'nis akkasuma kallattiin isaa tokkoon D'nis kallattiin isaanii tokkodha. D'n garuu kallattiin isaa adda jechuudha. Fakkeenyaaf 2 kiiloomeetira yoo jenne isa kana walqixa taanaan asiin inni kunis 2 kiiloomeetira inni kunis 2 kiiloomeetira ta'uu qaba jechuudha. ABC jechuudha. Maalidhaa? Kallattiin isaas magnituudiin isaas walqixa. Garuu D'n immoo magnituudiin isaa qixa yoo ta'e iyyuu
Maagneetiziin isaa qixoo ta'e iyyuu daareekshiniin isaa ABC irraa addadha jechuudha. Kanaaf walqixa jechuu hin dandeenyu. You can say that you can say that ABC walqixadha garuu but D is not equal to A. D immoo walqixa A miti jedha. Maaliin opposite direction waan ta'eef qixa miti jechuudha. Vector here D which has the same magnitude as but opposite has direction opposite. Maal jechuu isaatiin N magnitudeidhaan walqixaa ta'an malee magnitude isaaniitiin walqixaa ta'an malee garuu opposite directionidha. Kanaaf maal jennuu dandeenya? Negative of A jennaadha. Negative yeroo jennu egaa asees deebi'eera. Irraa akkas deebi'eera jechuudha. Irraa gara kallattii kanatti deebi'eera. Akkuma argitan. Kanaafuu 2 meetirii yoo ta'e inni kun lamni irra kan jiru maaginiitii isaa 2 meetirii yoo ta'e andis 2 meetirii yoo ta'e garuu immoo daareekshinii isaa gara negatiiva isaatiif ta'a jechuudha. Negatiiva waan ta'uuf negatiiva Eetiif waan ta'uuf negatiiva E faana walqixa ta'a jechuudha. Diin negatiiva E faanadha. Fakkeenyaaf asitti 2 meetira yoo jenne inni kun xiyya kanaan jiru inni xiyyisaa gadi galagalee jiru kun immoo 2 meetira negatiiva isaati jechuudha. Kanaafuu diin maaliif isaa faana walqixadha? Negatiif A isaa faana walqixadha. Kanaafuu negatiiv of A jenna jechuudha diidhaan. Akkuma asirratti argitan kan bifa kanaan barreessitu jechuudha. 3 vector are equalidha. Vector D is not equalidha. Maaliif walqixa miti ta'uu dide opposite direction waan ta'eef walqixa miti jedha. Garuu magnitude isaatiin walqixadha. Direction isaatiin tokko miti waan ta'eef walqixa miti hin jennudha. Walqixa jechuu hin dandeenyu. Section summaryidha. Algebraically section summary yoo ilaalla. Algebraical vector represented by bold face letter and an arrow over the letter. Akkuma dursiin jedhe algebraically maaliin ibsina? Bold goona yookiin immoo mataa isaa irratti arrow fayyadamnaadha. Bold goone arrow jennee fayyadamna. Geographically, a vector is represented by an arrow where the length of the arrow represents the magnitude and the arrow head represents the direction of the arrow. Egaa geography akkuma dursinitti maala arrow maal bakka bu'anne tail to the head maal bakka bu'am arrown sun akkuma asirratti argitan arrown kun maal bakka bu'a jenne waliin gala head to tailiin kun magnitude bakka bu'a. Ishiin qastiin asirra jirtu kun xiyya asirra jirtu kun immoo kallattii isaati. Direction isaa jechuudha. Direction isaa bakka bu'a jechuudha. Direction isaati kan inni bakka bu'u. Direction isaa bakka bu'a jechuudha. Kana nu ibsaa jira. Section summary jala waa'ee geometrically. Tansuudhaan activity 1.1 ilaalla. By using a ruler, protractor and the square paper graphically draw the following numerical vectors. Egaa vektoroota asirra jiran kan rulerii akkasuma protractor fayyadamanii paper square fayyadamtanii draw godhaa jedha graphically. Egaa isin perfect ta'uu danda'a nan asirratti isiniif kaasu. Isin rulerii fi akkasumallee square paper fayyadamtanii kaasuu dandeessu. Amma maal fudhannaa? X axis y axis fudhannaa. X y axis fudhannaa. Kana x axis haa jennu. Kana y axis haa jennu. Y axis haa jennu. Y haa jennu. Egaa 10 centimeter jedheera. Origin irraa kaafna 10 akkana gara kana goona 10 centimeter. 10 centimeter jenna. Egaa digriin inni asii safaru meeqadha? 60 nu jedhee jira. 60 nu jedhee jira. 60 digrii akkasiin kaafna jechuudha. Ani akkasiin kaastu. Egaa 60 digrii safaruu isaa isin meeshaa waan fayyadamtanii jirtaniif bareechisanii kaasuu dandeessu. Itti aansuudhaan immoo maal nuti fayyadamnu?
maal nuti fayyadamnu 15 seentimeetira jedha. Inni immoo 20 digirii safalaa gara kallattii kanarra jechuudha. Origin irraa waan kaaftaniif kallattii kanarra akkasiin fayyadamtanii 20 safaraa 20 digirii safaraa asii immoo 15 seentimeetira. Isin gaa wanni waan fayyadamtaniif meeshaa waan fayyadamtaniif seeraan kaasuu dandeessu. 15 seentimeetira akkasumallee kan siirra jiru kaasuu dandeessu jechuudha. Sammuu akkasiin kaasuu dandeessu jechuudha. 30 digirii safaraa as gidduuni meeqa kan inni deemu kun immoo 3 seentimeetirii akkasiin itti fufuu dandeessu jechuudha. Itti aansuudhaan maa inni review question maal jedha? Give an example of a vector starting in its magnitude unit and the direction. Example nu kennaa jira. Example akkamii kennitu? Magnitude starting magnitude unity fi akkasumallee direction kan qabu. Fagoo osoo hin deebiin dura kun fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffiin lammaffaarra jiru kun fakkeenya ta'uu danda'a jechuudha. Gaaffii kana nu gaafteef vektarii wayii magnitude kan qabu fi unity kan qabu akkasumallee direction kan qabu. Kun maal jechuu danda'a? Displacement fudhachuu dandeenya. Displacement irra jiru kan magnitude samaanii 40 dha. Unity isaa immoo maa inni kiiloomeetira. Unity isaa kiiloomeetira unity isaa irra oolu. Direction isaa immoo maal ta'a? Noordii ta'a. Kanaafuu fakkeenya gabaabaa asirraa argachuu dandeessanitu jechuudha. Itti aansuudhaan immoo choose your own scale and draw the arrow representing the following vector. Egaa iskeelii mataa kee fayyadamiti vektarii kana draw arrow kaastee kan inni itti fayyadamtu jechuudha. Arrowdhaan fayyadamteen draw arrow represents the following vector. Egaa isaan kana fayyadamneet arrows fayyadamneet kan nuti iskeelii kana kaafnu jechuudha. Iskeelii mataa keenyaa fayyadamneet mataa kee filattee jechuudha. Kanaafuu displacementiin kun ni jira. 40 kilometer north kan jedhu kan in kaafnaa jechuudha. Walumaan. Biirra immoo kan jedhu velocity isaa kana angle isaa immoo kan irratti argama above the horizontal kan jedhudha. Gaaffisaa deebisaa walumaan laala jechuudha. Displacementichi 14 kilometer north jedha. 14 kilometer north draw goon akkasiin asiin kana 40 jenna. 40 kilometer jenna. 14 kilometer 14 kilometer North jedhamtire kallattiin isaa kun akkasiin kaa'uu dandeessu. Northiin asii waan ta'eef kun immoo maal jedhaa akkasiin kaa'uu dandeessu kan jechuudha. Bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Sana booda immoo biirra immoo maal jedhaa velocitiin wanni kaafne jechuudha. Anglii above the horizontal jedheera jira waan ta'eef dura isin draw godheen ture jechuudha. Bifa kanaa fayyadamtaniit anglii isaa asiin y axis yaa jennu kana x axis yaa jennu anglii isaa immoo 60 jedhee jira. 60 digirii kan inni safaru 60 maanni immoo 36 velocitiin isaa walqixa 32 meetir per secondii jettanii kanaan ibsuu dandeessu jechuudha. Kana fakkaataan review question isaa chaansuudhaan 1.3 vector addition and subtraction jedha. Isarraa warri ilaalla jechuudha. Isa jalatti maal nu kaa'ee jira? Erga sectionii kana xumurree waan nuti baruu qabnuu fi akkasumallee waan nuti ibsuu qabnu nu kaa'ee jira. Innis maa inni warri lamaan kana nu kaa'ee jira. Akkuma argitan kana asirratti lamaan kana nu kaa'ee jira. Innis maal jedha? Applying vector addition and subtraction technique to solve really life problem. Egaa maal gooneeti apply gooneeti jechuudha. Maal subtractionii fi additionii kanas apply gooneet teknikoota kana apply gooneet jireenya keenya keessatti
itti fayyadamuu qabna yookiin immoo rakkoo nu quunnamu tokko keessatti teeknikoota lamaan kana addiishinii fi sabstiraakshanii kana fayyadamneet kan nuti rakkoo kana furuu dandeenyu jechuudha. Karaa veektariitiin rakkoo nu mudatan appilaayi gooneet furuu danda'uu qabna jechuudha jireenya keenya keessatti jechuudha. Itti aansuudhaan immoo define the term resultant vector akkasumallee resultant vectoriin maal akka ta'e ibsuu danda'uu qabna jechuudha. Itti aansuudhaan maal jedhaa different mathematical operation can be performed with the vector. You need to understand the mathematical operation of vector, property of vector like addition and subtraction. Egaa mathematical operationiin ni jiru. Baay'een isaanii ni jiru. Baay'een isaanii jiru. Wanneen operatiinoota garaagaraa ni jiru. Isaanis akkamitti akka itti fayyadamne propertii isaanii akkam akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Innis maal fa'i? Fakkeenyaaf addiishinii fudhachuu dandeenya, sabstiraakshanii fudhachuu dandeenya. Akkamitti walirraa hir'ibnaa veektarii tokko akkamitti walirraa hir'ibnaa akkamitti walitti daana kan jedhu ni jira jechuudha. Asumaan waliin ilaalla akkamitti addiishinii isaas sabstiraakshanii veektarii maal kan jedhu waliin ilaalla jechuudha garuma gadiitti. Itti aansuun maal jedhaa? Addition of the vector jedha. When you add vector, you need to add both magnitude and direction. Egaa veektarii tokko yeroo walitti daanu, veektoroota tokko yeroo walitti daanu, veektoroota lamaan tokko yeroo walitti daanu maanni akkasuma magnitude isaa fi direction isaanii walitti dha'uudha qabnadha. Magnitude fi direction isaanii walitti dha'uudha qabna jedha. Lamaan isaanii takka ida'amuu qabu. Fakkeenyaaf yoo fudhanne 5 Newton yoo jedhe asis plus 2 Newton yoo jedhe maaliif 5 kanaa fi 2 kana walitti daaneet 7 Newton jennee lafa kaa'uu qabna. Egaa Newtoniin kallattiidhaan ibsama waan ta'eef asitti Newton yeroo jettan yookiin eest yookiin noorz yookiin saawuz jettanii ibsuudha qabdu jechuudha. Asitti galchuudha qabdu jechuudha. Bakka kanatti kallattii isaa galchuudha qabdu jechuudha. Isa kanaafis jechuudha. Kallattiidhaan ibsamuu qaba. Foorsiin dura vector quantity waan jenneef jechuudha. The resultant of the number of vector in the single vector whose effects is the same as individual vector acting together. In other words, the individual vector can be represented by resultant where the overall effect in the same. Egaa kun maal jedha walumaa galatti maal ibsuu barbaadeeti waa'ee resultant vectoriiti. Resultant vectorii kan jennu fakkeenyaaf ida'ama veektoroota lamaa jechuu dandeenya. Ida'amoota isaanii jechuu dandeenya jechuun walitti dabalaminsa veektoroota jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf een gara kanatti deema yoo jenne veektoriin tokko fakkeenyaaf haa fudhannu. Veektoriin tokko gara kanatti deemaa jennu. Haa jennu isa kanaan haa jennu. Haa jennu. Taasisuudhaan immoo kan ammoo B haa fudhannu. Kallattii kanatti deema. Maal haa jennu? B haa jennu isa kana ammoo. Kanaafuu resultantiin kanaa maal ta'a? Resultantiin kanaa akkasiin fudhachuu dandeessu. Resultantii kana jechuudha. Ida'ama isaanii kana ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin immoo akkamiin fudhachuu dandeessu? Fakkeenyaaf haa jennu kana. Haa jennu kana immoo B haa jennu. The same directionidha. The same magnitudeidha. B haa jennu. Maanni isa kana jennee jirra. Jennee jirranne. Isa kana dha. Kanaaf immoo B jenna. Egaa resultant isa maal ta'a? Resultant isa R equal to A plus B jenna jechuudha. Kanaafuu ida'amni isa kanaa fi kan isa kanaa maal nu kenna? Resultantii nu kenna. Resultantii nu kenna jechuudha. Kanaafuu resultantii aktiin isaa tokko ta'uu qaba jechuudha asirratti. Fakkeenyaaf magnitude isaa inni kun veektoriin isaa
the same vectorii ta'uu qaba. The same nature ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun yoo inni kun force ta'e, n force ta'e, inni kunis force ta'uu qaba. Yoo n acceleration ta'e, inni kunis quantity acceleration ta'uu qaba. Kanaafuu acceleration force walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Walumaa galatti kana ibsa. You should remember that only vector of the same kind can be added. For example, two forces or two velocity can be added, but a force and a velocity cannot be added. Kana jechuun akkuma nuti fi ibse vectoroota the same kind ta'an qofa walitti daana malee kind garaagaraa ta'an kaataagorii garaagaraa ta'an walitti hidhuu hin dandeenyu. Force yoo ta'e force walitti daana. Force yoo ta'e force akkasumallee velocity yoo ta'e velocity acceleration yoo ta'e acceleration. Fakkeenyaaf asitti 5 Newtonii jennee asitti immoo acceleration wayii 2 meter per second square walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif inni kun unity biraati, inni kun unity biraati, inni kun forceidha, inni kun accelerationidha. Kanaaf walitti hidhuu hin dandeenyu. Haa walitti hidhuu hin dandeenyu yoo inni kun Newtonii ta'e force ta'e, inni kun yoo force ta'e walitti hidhuu hin dandeenyu. Acceleration yoo ta'e yoo 5 Newton inni kun 2 meter per second square yoo jennee fi isa kanaafis 2 meter per second square yoo jenne malee walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Kan force ta'e forceidha, kan acceleration ta'e accelerationidhaaf walitti hidhuu dandeenya. Kanaafuu kana nu ibsa jechuudha walumaa galatti kun. Waan kindii gosa tokkoo ta'an walitti hidhuu dandeenya. Fakkeenyaaf two force walitti hidhuu dandeenya. Forceota lama walitti hidhuu dandeenya. Velocity lamas walitti hidhuu dandeenya. Garuu force fi velocity walitti hidhuu hin dandeenyu jedha. Taasisuudhaan kee konseptii ilaalla. Kee konseptii waliin ilaalla. Kee konseptiin immoo maal jedhaa? Scalar and vector can never be added. Kana jechuun scalarii fi kalqabee fi kaldhabee walitti hidhuu hin dandeenyu. Sirumaallee jechuudha. Gonkumaallee walitti hidhuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf speedii fi velocity walitti hidhuu hin dandeenyu. Speedii fi velocity walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Inni kun speediin yoo skalarii ta'e velocitiin immoo skalariidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf SC inni amma barreesse kun distaansiidha. Asitti immoo SC mataa ishirratti qabdu kun displacementiidha. Isaan kana displacementiin vectoriidha waan ta'eef inni kun immoo distaansii waan ta'eef SC'n ishiin xiyya mataa ishirra hin qabne distaansii waan ta'eef walitti hidhuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan kana walitti hidhuu hin dandeenyu tasumaallee jechuudha. Kanaafuu skalarii fi vectorii walitti hidhuu hin dandeenyu. For any two vector to be added, they must be the same nature jedha. They must be of the same nature jedha. Akkuma dura isinitti tokko ta'uu qabu jechuudha. Yoo vectorii walitti daanu vectoroonni lamaan sun dirqama the same nature ta'uu qabu. Fakkeenyaaf forcii fi akkuma dura isinitti forcii fi velocity walitti hidhuu hin dandeenyu. Forcii malee akkasumallee velocity malee walitti hidhuu hin dandeenyu jedheen isinii the same nature ta'uu qaba jechuudha. Nature yeroo jennu nature tokko keessa kan jiran fakkeenyaaf forcii faan velocity acceleration faan walitti hidhamuu qaba jechuudha. Taasisuudhaan if a vectors A and B have a resultant R, these can be represented mathematically. Egaa resultantii maalidha? Mathematically yeroo barreessinu ida'ama A fi B jechuudha. Ida'ama A fi B'n maal jennee ture? Vector yoo jenne ida'amni lamaan isaanii resultantiidha jechuudha. Let us consider few special case of additions of a vector. Kun egaa kun akkatti walitti daanu resultant isaa kun special case keessatti jechuudha. Special case keessatti. Taasisuudhaan maal jennaa? When two vector are parallel the same direction. Egaa vectoroonni lamaan kun A fi B'n fakkeenya fudhanne A fi B'n as A'dha inni kun B'dha. Parallelidha kan jennu vectoroonni kun parallelidha kan jennu maalidha? Yoo the same directionidha jechuudha.
the same direction jechuudha. Parallel jechuun the same direction isuma jenna jechuudha. Ittaan sun maal jedhama? Egaa maal asirratti two vectoriin parallel yoo ta'an maal akka ta'an asirratti isaan kana nu ibsa jechuudha. If two vector A and B are parallel, A fi B'n parallel yoo ta'an vectoroonni kun, then the magnitude of the resultant vector is the sum of magnitude of two vector. Egaa parallel yoo ta'an A fi B'n parallel yoo ta'an magnitude resultant magnitude isaa akkasuma ida'ama A fi B'n sun magnitude isaa qixa resultant sanaadha jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti inni kun magnitude ni qaba, inni kunis magnitude ni qaba. Kanaafuu ida'amni magnitude kana wal qixa resultant kanaadha jechuudha. Akkasirratti argitan asirratti N kallattiin A fi B wal fakkaata. A fi B wal fakkaata. Kanaafuu resultant isaa R kana ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argitan. Origin isaa asidha. Kanaafuu R resultant isaa kana ta'a gara ST jechuudha. Lamaan isaanii gara ST resultant isaas ST ta'a jechuudha. R isaa garuma ST ta'a jechuudha. The same direction waan ta'eef. Since the two vectors are in the same direction, the direction of the resultant vector is in the direction of the one of the two vector. Egaa directionii maal jedhee jira? Vectoroonni lamaan A fi B kallattii isaanii tokko jennee fudhannu. A fi B vector 2 jedhee jira. Kallattii isaanii tokko. Akkasumallee directioniin resultant isaas directioniidhuma lamaan isaanii kana ta'a jechuudha. Lamaan isaanii kana. Resultantiin kunis directionii isaa jechuudha. Directionii resultantii kanaas ida'ama kan isaan kana ta'a jechuudha. Directionii isaa lamaan isaanii ta'a jechuudha. Asitti immoo when the two vectors are acting in opposite direction. Egaa vectoroonni lamaan kun immoo opposite directionii yoo waliif ta'an kallattii garaagaraa yoo waliif ta'an maal ta'a directionii isaa jechuudha. Maal ta'a kan jedhu immoo waliin ilaalla. If the vector A and B are parallelidha, then the magnitude of resultant vector R is the difference of the magnitude of two vectors. Hence the magnitude of resultant vector is R equal to A minus B jedhee jira. Egaa A fi B'n parallelii waliif ta'aniiru garuu directionii isaa kallattii garaagaraati. Opposite directioniidha jechuudha. Opposite directionii ta'an jechuun garaagarummaa A fi B hir'isuu B'tiin resultant isaa argan yoo kallattii garaagaraa ta'e jechuudha. Fakkeenya isaa asirratti ni argina. Amma A'n kallattii kamidhaan inni qabatee jiru? Kallattii gara kanatti ST jechuudha. B'n immoo kallattii asii westitti deebi'ee jira. Kanaafuu resultant isaa A minus B ta'a jechuudha. Resultant kana opposite direction yeroo ta'u. Egaa direction isaa yeroo tokko ta'u maal jennee turre? A plus B'n resultantidha inniirra. Opposite direction yeroo ta'an immoo direction isaa yookiin kallattiin isaa A minus B ta'a jechuudha. R'n isaa. R'n asirratti A minus B'n wal qixa R ta'a jechuudha. Since the two vectors are in opposite direction with one another, the direction of the resultant vector is in the direction of the larger vector. Egaa kana jechuun A minus B equal to R jennee irramti egaa. R wal qixa maaliiti? A minus B jennee jirra. Kana keessatti larger vectorii kan qabu resultantii
larger vectorii directioniin kana keessatti maal jenna yeroo r plus r equal to a plus b jennee ture. Asirratti directioniin isaa yeroo walitti daane sun directioniin isaa r'n resultantiin jechuudha. Directionii a fi b jechuudha. Wanti isa jijjiiruu hin qabu. Garuu amma a minus b irratti immoo directioniin resultantii maal ta'a? Isa largii qabu jechuudha. Isa guddaa vectorii isa guddaatu directionii isa kanaa murteessa jechuudha. Directionii isa guddaa. Yoo directioniin a guddaadha ta'e resultantii isaa resultantii directionii isaa kan directionii resultantii jechuudha. Kan a kana ta'a jechuudha. Yoo b'n immoo guddaadha ta'e vectoriin isaa resultantii kan directionii resultantii maal ta'a? Kan b ta'a jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Yoo a'n guddaadha ta'e vectoriin isaa directionii kan resultantii maal ta'a? Kan kallattii a ta'a jechuudha. Yoo b'n immoo directionii vectoriin isaa yoo b'n immoo vectoriin isaa guddaadha ta'e a irra directioniin resultantii maal ta'a? Kan b ta'a jechuudha. Taasisuudhaan immoo itti fufnaa maal jedhaa? When two vectors are perpendicular. Vectoroonni lama immoo perpendicular waliif ta'an jechuun a fi b gidduutti digiriin 90 yoo uumame jechuudha. Digirii sirrii jechuudha. Digiriin 90 yoo uumame perpendicularii jenna. Innis maanni? If vector a and b are perpendicular to each other, the magnitude of resultant vector is obtained using Pythagoras theorem. Hence, the magnitude of resultant vector is r equal to under radical a square plus b square ta'a jedha. Egaa a fi b'n isaan lamaan gidduutti perpendicular yoo ta'e, perpendicular jechuun kofa sirrii 90 yoo uumame isaan gidduu lamaanitti jechuudha. A fi b gidduutti resultantii isaa maaliin barbaanna? Pythagoras theoremiidhaan barbaanna. Pythagoras theoremiidhaan barbaanna jechuudha. Fakkeenyaaf kana akkas yoo ta'e kana si haa jennu, kana immoo a haa jennu, kana immoo b haa jennu. Egaa a fi b gidduutti maaltu uumameera? Digirii 90 safarruutu uumameera. Egaa perpendicular waliif ta'aniiru a fi b. A fi b'n perpendicular waliif ta'aniiru. Kanaafuu resultantiin immoo maal ta'a? Isaan kana ta'a jechuudha. Xiisaa akkas yoo ta'e inni kun immoo xiisaa si ol yoo ta'e maanni a fi b gidduutti digiriin 90 uumamee jira. Kanaafuu resultantiin kana yeroo barbaannu c dha jechuudha. C barbaanna jechuudha. C yeroo barbaannu maal arganna? C square equal to a square plus b square. Amma egaa c yeroo barbaannu c kana raadikaal jala gashina. A square plus b square kanas raadikaala jala gashina. Raadikaala yeroo jala gashinu c maal ta'a? C raadikaala jala c square raadikaala jala yeroo gashinu maaliin baha? C dhaan baha jechuudha. C wal qixa raadikaala a square plus b square ta'a jechuudha. Kanaafuu c akkatti bahe. Kanaafuu resultantiin kana arganne jechuudha. Resultantii akkasittiin nuti arganne jechuudha. Resultantii a square plus b square kan jedhu kana. Raadikaali a square plus b square kan jedhu kana akkasitti arganne jechuudha. Akkuma asirratti argattan kana jechuudha. A'n kan yoo ta'e b'n kan yoo ta'e resultantii yeroo argan r square equal to a square plus b square jechuudha. Egaa r yeroo barbaannu raadikaal jala yoo gashinu r amma maal ta'a?
Arriin raadikaala arri iskeerii raadikaal jedhu ogeeshinu maaliin ba'a? Arriidhaan ba'a. Arrii wal qixa isa kana ta'a jechuudha. Arrii wal qixa maal ta'a? Raadikaal A iskeer pilaas B iskeerii ta'a jechuudha. Akkasiin arganne Pythagoras tiramiidhaan. Kana argannee jirra. Ittaan sun maal jedha? The direction of the resultant vector obtained by using trigonometric equation. Egaa directionii isaa yeroo barbaannu yeroo wantoota kana lamaan vektoroota lamaan kana perpendiculaarii waliif ta'an kana yeroo directionii isaa barbaannu directionii resultantii kana yeroo barbaannu jechuudha. Directionii resultantii kana yeroo barbaannu maal akkamiin barbaanna? Theta ishii kana fudhanna. Theta equal to tan inverse theta fuuldura maaltu jira? Isa fuuldura isaa jiru jechuudha. Fuuldura isaa kan jiru maanni? Laayinii saayidiin fuuldura isaa jiru maanni? B dha jechuudha. Theta kanaaf fuuldura isaa kan jiru. Theta kanaaf fuuldura isaa kan jiru B dha jechuudha. Kanaafuu tan inverse B over inni cina isaa jiru immoo maanni? Theta kanaaf cina isaa kan jiru A dha jechuudha. Kanaafuu A over B jennee deebifna jechuudha. Theta tan inverse B over A jennaa yeroo directionii resultantii kanaa barbaannu. Yeroo directionii resultantii kanaa barbaannu maaliif angilii isaa thetaadhaan barbaanna jechuudha. Directionii isaa kunoo silaa digiriidha safaraa akkamitti directionii ta'a akkanaan hin jenne maaliif thetaan tan inverse B over A dha jechuudha. Kofa fuuldura teetticha kofa fuuldura kan jiru maanni B jennee turre maddii isaa kan jiru immoo A dha. Akkasittiin argachuu dandeenya directionii isaa bifa kanaatiin arganna jechuudha. For example, the 4 Newton and the 2 force can be 2 Newton force can be added, subtract to get the resultant force. That is the net force is the resultant of the adding up all the force vector as shown in figure 1.5. Kana jechuun gaa vektoroota fakkeenya nu fudhatee jira. 4 fi 2 nu fudhatee jira. Vektoroota isaan kun 4 Newtonii fi 2 Newtonii nu fudhatee jira. Addis gochuu dandeenya, subtract gochuu dandeenya, ida'uu sirreessuu dandeenya. Yeroo idaanu akkamittiinidha, yeroo hir'ifnu akkamittidha kan jedhu asirra nuu kaa'ee jira. Yeroo idaanu directioniin isaa yoo tokko ta'e, directioniin isaa inni kun gara noorziitti jira, gara noorziitti 4 Newtonii, 2 Newtonis gara noorziitti. Kanaafaa yeroo walitti idaaneet maal arganne 2 Newtonidha. Maaliif directioniin isaa waan tokko ta'eef jechuudha. Asirratti immoo gara noorziitti, inni kun immoo 4 gara noorziitti, inni kun immoo gara saawuziitti. Kanaafuu isa kana immoo 4 irraa 2 hir'ifna jechuudha. Maaliif directioniin isaa garagara waan ta'eef jechuudha. Akkuma dura isinitti hime irra caala resultantii isaa kan barbaannu gara vektarii isa guddaa ta'a directionii isaa isiniin jedheen ture. Kanaafuu vektariin asirratti guddaan kamidha? 4 Newtonidha. Kanaafuu resultantiin directioniin resultantii isa kanaa maal ta'a? Vektarii isa guddaa qabu jechuudha. Vektariin isa kamidha ture guddaa immoo asirratti 4 Newtonidha. Kanaafuu resultantiin directionii isaa gara vektarii isa guddaa qabuutti ta'a jechuudha. Ittaan sudhaan immoo maal jedhaa nootiin kun the resultant of two vectors acting on the same point is maximum when the vectors are acting in the same direction and the minimum when they operate in opposite direction. Egaa opposite directionii fi waa'ee maximumii addee kamitti maximum ta'a, maximum point isaa addee kamitti immoo minimum pointiin ta'u kan jedhu jechuudha. Asirratti isin ibseen ture. Asirratti opposite direction yeroo ta'an minimumii ta'a jechuudha. Minimumii ta'a. Garuu immoo the same direction yeroo ta'u immoo maximumii ta'a jechuudha. Maximumii ta'a jechuudha asirratti. Yeroo the same direction ta'u argitanii asirratti 4 fi 2 walitti hidhee 6 kennuu kenne asirratti immoo
jaanu kennee jira. Asirratti immoo 4 fi 2 walitti dee wal raarrisee 2 nu kenne. Asirratti minimumii ta'a jechuudha. Asirratti immoo garuu maaksimaamii ta'a jechuudha. Maaksimaamii ta'a. Asirratti immoo minimumii ta'a jechuudha. Kana nu ibsaa jechuudha asirratti noottiin kun. Itaan sun maal jennaa kee konseptii kana ilaalla. Parallel vector jechuun maal jechuudha? Two vector A and B are said to be parallel when they are the same direction. If B'n parallelidha kan jennu yoo maal ta'edha? The same direction yoo ta'edha. Fakkeenyaaf yaa fudhannu kun A'dha. Ammas kunis B'dha. Parallel kan jennu the same directionidha. Kana A jennee fudhanna. Kanaaf immoo B jennee fudhanna. B jennee fudhanna. Kanaafuu the same direction yoo ta'e jechuudha. Parallel kan jennu vektoroota waliin kallattiin isaa tokko ta'e jechuudha. Anti parallel kan jennu immoo maalidha? Vektoroota anti parallel kan jennu two vector A and B are said to be anti-parallel when they have opposite direction. Opposite direction yoo ta'an fakkeenyaaf akkuma ammas ni fudhadhe isa kana A yoo jenne isa kana immoo B yoo jenne isa kana A jenna isa kana immoo B yoo jenne anti-parallelidha jechuudha. Kallattii opposite directionidha. Kallattii faallaa waliif ta'u jechuudha. Anti-paralleliin kana jechuudha. Paralleliin immoo the same direction yoo ta'e kallattii tokko ta'an jechuudha. Itaan suudhaan exercise kana ilaalla. Exercise 1.5. If two vector A and B are perpendicular and angles between them is 90 degree, how you can find the sum of the vector two vector. Kana jechuun akkamitti kan nuti perpendicular waliif ta'an F B perpendicular waliif ta'an akkamitti nuti ida'ama isaanii vektoroota FB kana ida'ama isaanii kan nuti idaanuu jedha. Kana egaa Pythagoras theoremidhaan fayyadamna jenneerra. Fakkeenyaaf A'dhaan kana yoo jenne isa kana immoo B yoo jenne egaa perpendicular waliif ta'aniiru isaan kun asitti digirii 90 safaraniiru. Digirii 90. Kanaafuu riizaaltaantii isaan gidduu jiru jechuudha. Riizaaltaantii isaanii barbaadu. Ida'ama isaanii maal ta'a? Pythagoras theoremidhaan fayyadamna. Kana jechuun kana A yoo jenne kana B yoo jenne maal jenna? Asirra fakkeenyaaf R haa jennu. R maal ta'a? R wal qixa A square plus B squareidhaan barbaanna jechuudha. Raadikaal jala galchineeti. Kanaafuu riizaaltaantii isaa ida'amni isaanii kana ta'a jechuudha. Warreen perpendicular waliif ta'an yookiin immoo digirii 90 vektoroota lamaan sun gidduutti yoo uumame Pythagoras theoremidhaan fayyadamna. Pythagoras theoremiin immoo maal jedhaan? R equal to the radical A square plus B square jedha. Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaatti. Viidiyoo itti aanutti subtraction of the vector kan jedhu walitti deebina. Egaa sanatti nagaa naa turaa isiniin jedha. Egaa waan sirreessuus yoo jiraate akkasumallee yoo nan ariifadhes ta'e yookiin immoo suuta kanan jedhe yoo ta'e komentii jalatti naa barreessaa. Waan sirreessuu qabu na sirreessaa. Viidiyoo kanas laayik gochuu hin dagatinaa. Chaanaalii kana subscribe gochuu hin dagatinaa. Maaliif subscribe yeroo gootan viidiyoon haaraa yeroo galakkisutti viidiyoon haaraa galakkifameera jedheet isin beeksisa jechuudha. Notifiikeeshinii isin qaqqaba waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee laayik gochuu hin dagatinaa. Komentiis naa barreessuu hin dagatinaa. Akkasumallee kitaabota garaagaraa isinii hojjechuu waan danda'uuf akkasuma kitaabota kabiroo waan hojjechuu danda'uuf kanan isinii hojjechuu qabu. Akkasumallee komentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Asumaan nagaa isinitti dhaammadha.